Bajachu biyya si darbee reeguu eegadi deefu biyya galtee jechu biyya galtee saabunaa gurgurta. Ummataaf qabsooftan yennaan isin walitti qabsooftu. Laala viidiyoo akkasii fa'i. Gaafa uummanni Oromootti qaramu kana amma ammaatti anuyyuu hin geenye jechuudha. Ga'uudhaaf isinillee kun ummataaf qabsooftanii mootummallee ani Oromoo bulchaa jedhaa jira ka Oromootti jedhaa jira. Ormillee baalaa gizeenuun jedhaa jira. Hamma rakkinni isaa uummanni hedduutti miidhamaa jira. Warri shamarranii of eeggadhaa. Of eeggadhaa nan jedhu of bara. Keessattuu erga inni itti taphatee deemee ka'ee ilma Oromoon siin taatu jedhaa jiru. Karaa baay'eedhaan maqaan nu badaa jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaar kafuun hordoftotaaf kabajamtoota Oro Show arrasigaa viidiyoo kabraasini qabadhee dhufeetan jira. Akkuma beekamu gaa viidiyoo sooshaal miidiyaa kan irra deemaa jiran kan irratti dubbannullee kan yaadatti kenninu tokko tokkollee isinii qabadhee dhufeetan jira. Kan isin irraa eegamu hamma xumuraatti hordofuu qofa. Warreen immoo gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan subscribe godhaati. Maatii chaanaala kanaa ta'an isiniin jira. Nu ijoolleen Oromoo wal jajjabeessuu qabna. Kanaaf subscribe hundi keessan gochuun dagatina. Wanti tokko ittiin isin irraa hir'atu hin jiru. Subscribe godhaa bira darba. Mallattoo gurraacha yookaan mallattoo diimaa kan viidiyoo kana jala jiru tuquun dagatina. Viidiyoo kana immoo akka inni namoota baay'ee bira gahuuf like gochuudhaan jalqabaan isin jechuu barbaada. Ganamaan isiniif dhufee sagaleen kun furdatee hin jiru. Sagaleen kun akkam wajjin jira ana bakka wanti godhamu jiru mucaan boqoteeraaf dhagala Indune Dokteri jala beta ciisi gad Dokteri jala beektaa ay fayyuma ajjeestaniiga inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Yoo viidiyoo tana rabbi siif fedhee si bira hangee du'aayi nama kanaa gootu malee qophiileen ishee gootu malee biraan kutin inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Mucaan kun akkuma nama tokkootti hojjechuudhaaf baadiyyaa keessa deemee jechuudha. Osuma gaala fuula dura taa'ee gaala kana qaxxabachiisu gaalli mataa isaa ciniinee bikkuma sanii waan akka sabaatii mataa keessaa facaase takkuma takkaan luqqaatanii dhumtanii mi'a Oromootiyaa. Kaan diinaatu ajjeesa kaan uummata harka namaa dhuman kun ifii wal ajjeesa Oromoon lafirraa duduugamte. Viidiyoo tana ishee ergootan malee bira hin kutinaa. Kaan gaala ajjeesa kaan. Isuma dhuguma namni yeroo akkas Oromoon cikkii keessa jiru kana muudii qabu soba dhugaarraa fagaate hin gon dhiisaa waan akkasii dhiisaa waan muudiin nafa fuula keerraa iyyuu hin beekamaa dhugaadha amma kun meeme atuma dhugaadha jedhame namantuu kana erga yoo miitii immoo gaalli akka majaatti nama nyaachuu jalqabe. Siigalee miti ta'isee akkanumatti nama gammaduun beena akkanuma za'uu jetteetuma hin taa'in adurreenuu miidiyaa qabdi miidiyaa laalli nurraa teeknooloojii fayyadami. Teknolojiin beeku akkanumatti sanyii fi ilaaluun beeku ilmaan biyya fi dardara ilaaluun beeku hawwani manguddoo ilaaluun beeku haasa'uun beeku an Oromoo dhoofeetu akkanumatti akkan Oromoo dhoofeetu akkanumatti ta'isi. Maali gaagganni dafaq faatiin teenyaa fi maama keenyaa fi abdallaa keenyaas rabbii sagadaatuma ifis waliis faarsaa jaalala waliifis kana waliin sirbaa guddannee jechuu keenya sirba akka faaxummaa keenyattis ni qabna akka ammadummaa keenyattis ni qabna akka tasfaa'ummaa keenyattis akka ababash keenyattis akka caalaa keenyattis akka magarsaa keenyattis numa qabna jechuu keenya aadaadhaaf qabna malee waan guyyaa keessaa dhaallee yookaan sheexana irra dhaallee miti sirbii abbootii teenya irraa dhaallee kaayyoodha. Asirratti jechisaa kan namarraa deemaa inni beektu Oromoon yeroo baay'ee akka gowwaatti of ilaala. Ana Oromoodha miidiyaa garaagaraa hordofuu qabdu waan garaagaraa beekuu qabdu. Yoo akkas ta'e malee hamma yeroodhuma teeknooloojiidhaan deemanu yeroodhuma akkas miidiyaa irraan laalanii waan ta'e falmatan waa baay'ee jira miidiyaan kun waa baay'ee fidee jira ijoolleen Oromoo keessa deemtee waan baay'ee baruu qabdi jechi kun hamma ta'e fuuldurri isaa nama raree an Oromoodhaan jedhini ilaali waan baay'ee ilaali keessa galii jedhee. Namni tokko darbinaa dhaggeeffatan malee viidiyoo kana keessattuu shamarran ilaallata. Allahu akbar. Amman talli kuni duraan namni wallaaleen jiru intala kana inni illee Tigiree wayii fakkaataa siin Oromoodhaan talli irraa mucucci godhee nyaatee ittiin takkaa fi meesummaan qabu fi meesii ta'ee ittiin beekamtee argatee waa meeqa ta'ee ittiin nigdii banatee ka'ee amma amantiin kootiif amantiin sii tokko miti jedhee isii gatee
gara biraa jaallate kun waan dhammoosiif kana fuudhee jedhanii ajandaa godhatamaadha. Warri shamarranii of eeggadhaa nan jedhu of bara. Keessattuu jarri warra abbaa manaa biyyaa qabdan kan akka kooti rabbi sabiriisanii fakkeenya. Xaayiroon asii nagaa mana hidhaatti wanti siiquu waan qabdu micaa dugdatti baattee mana madaamiitti achitti tuqallabaartu dhaqee si irratti fuudhe. Wanti ani isin himu akkasiin namaaf galan jedha. Kanaafuu yaa rabbi kan abbaa manaa koo ilaaltu ija siinaa qabeerraa kan irraa qabamtu ija seerraa naa qabe. Garuu immoo cimina siin barbaachisa. Ammus immoo dabalata akka heerumtanii daa kan furmaata qabu da'umsa ittiin dafaa ilmoo qabaate akkuma heerumtanii waan tokko wanti hin jedhina da'u falfala lafa naqaa wallahi akkasi. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salaamata silalleen jenne nana rifadhe qawwidichi na gubeen. Dhugaatti daha sii galee daha wallahi waan kana maaltu na gube beektu jedhameti kan qoosaadha. Asirratti maaltu na gube beektu mucattiin akkuma beektan Oromoodha. Wantiyyaa isin jedhamtu sun wantiyyaa gaafa maqaa sirraa kaanuyyuu kaadumti kun kan Oromooti. Oromoodha mucattiin ijoolleen gannummaa dhaabatti qaban silumaayyuu Oromoon siin taatu silumaayyuu Oromoo jarri kaan isa gargaaru jechaan isan akkasitti taphatee gadhiise jechaan kanan na gube keessoo koo Oromoon kara meeqaan gubata yaa jaran kara hariidhaan gubanne yoo ምን ጎደላት የኦሮሞ ኔትወርኩ ነው ጋይስ እምነት ጎደላት ናይ እምነት ጎደላት ስትል አትታመንልኝም ቺት አረገችብኝ ማለት ነው። ኖ ቺት አይደለም ኢንተርቪውን አላየሽውም ማለት ነው ኪዲዬ አላየሁም ኢንተርቪው እኔ አይቻለሁ ያየሁት ምንድነው ዋንት ጃስ ቺት አታረግም እንደዚህ አይነት ልጅ አይደለችም እውነት ለመናገር ከሆነ እሺ ስማኝ አብሪል argateera gaamma karaa argateera yeroo tokko maal jedhee ture amantii jedhaara miti amma yeroo tokko maal jedhaa ture amantiin yoomuu gargar nun baasu wanta akkasii waan baay'ee jedhaa ture jechaadha. Waa'ee amantii illee nun galchu garuu ijoollee dhumti keenya gowwoomanii jira miti maqaadhuma keenya balleessaa jiru maqaadhuma Oromoo wanti hin taane dhuftee feema kanaam feema sirnatiinis nama barbaada abbaa argitan fuutanii hawaarra baastanii feemasii gootanii mataa keenya irratti maqaa keenya balleessaa jiru jechaadha. Biyya si darbe jechuun reeguu eega diddeefu biyya galtee jechuun biyya galtee saabunaa gurgurtaa biyya galtee qarshii 2 qarshii 5 qarshii 6 qarshii jattee jechuun maakii itti kararra deemaa maakii maakii itti jechuun galtee yoo asitti dalagaa diddee as teessee kanaa nama arrabsitee galtee saabunaa gurgurtaa ajaaksii gurgurtaa jechuun ajaaksii namaatii midurmaanu koolgeettii namaa. Kabajaa ifitti godha namni gaafa isin kabajaa ifitti godha namni isin sodaatee isinitti hin fakkaatin ani isin sodaateeti miti kan isin jalaa callisu an arraba hin jaaladhu nama xuquun fedhu nan xuqinaa jee isin dadhabe natti dhiisa bakka isin tuffadhe bar namni gisee isin tuffate hin beektanii bar kan isin jalaa callisu bar isin tuffadheeti bar nama iyyuu jiraa'u natti hin fakkaatan jechuun wayii iyyuu jiraa'u natti hin fakkaatan hoo jettanis maal taate dubartiin qubii darbitee qubii kasaarte jeen isin laala baran. Waan qubii darbitanii namni qubii isinirraa nyaate faana fakkaata. Waan buna dhaabbattanii jabanaan faan isinirraa cabee walii qabamtanii yitan faana fakkaata baran. Maal taa'aniiti je maaltu bade jeesuman isin laala baran. Dhugaa rabbi. Walii qabamanii hunoo laal. Intala micoo xiqqishootan achirra godhatanii yoo laalte kun umriin isaanii umrii gaafa Sillaasee qabatanii. Namni nu bari isin ajaa'iba bar. Namni nu isin ajaa'iba jechuudha. Namni nu bari isin ajaa'iba bar dhaluu dandeenya. Qabsaa'onni keenya uummata keenyaaf sagalee ta'u yeroo jennu jarrasi kun walitti qabsaa'u. Intahaa maaltu deemsisamaa jira? Maaltu deemsisamaa yeroo kana keessa qabsaa'onni keenya dhiisaa
Aja ibsaanii baay'ee cinqamaa jira ijoollee Oromootiif. Guruppii guddifachuu waan arge osoo hin taane teelegiraamii irrattis akkuma kaleessa isiniin jedhe wallaahi waan ijoolleen Oromootti godhamaa jirtu. Edda jarri fidan hin beeku garuu baasaa jiru. Akkamitti Oromoo ta'anii akkamitti bartanii immoo viidiyoon orjinaaliin jira haasofsiisaa jira gidee jara rukutanii reebanii qalanu jira. Viidiyoo akkasii ijoollee Oromootti akka jarri gurmahanii sagalee ta'anuuf godhaa jira. Isa malee immoo jarris guruppii qabu. Jarris guruppii qabu. Wamattiin gurmaa'anii wamattiin walitti erganu qabu jarris. Kanaaf kanuma hidhee kanuma gubatee tokkoffaa immoo yoo fakkeenyaaf TikTok irratti viidiyoo akkasii baase TikTokiin hin dallata. Yoo Facebook irratti baase Facebookiinis hin dallata. YouTube'iinis illee akkasii. Kanaaf Telegiraamii banateera. Isa iyyuu chaanaalii miti. Wanti qarshii irraa argatus fiinis hin jiru. Guruppii irratti banee cinqamaa jira ibsishaan. Viidiyoo kana fee ilaalaa garaa nama nyaatu rabbeedha. Bicuu seerra keessaa nama agarsiisa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jarri eqqidii waggaa baay'ee baafatan jechaadha akkasitti uummata keenyatti. Reef ba'aara malee. Nama dhuunfati moo waraanaati? Waraana. Mee viidiyoo? Viidiyoo bakka dukkanaan jira jaakaa keessan jira. Iski agasuma. Check up. Let me check up. Oh, sheeksii godhan akka qabu. Suuraa kiyya irratti maxxansee si agarsiisa. No. Si ilaaluu barbaada. Ay, nama baay'ee wal bira jirta waraanuma fakkaatan. Federaala? Oromiyaa poolisiidha. Eessa jirtan? Amma kanan jiru moo? Shawaa ba'an jira. Maali uummanni kun akkatti booyaa jira isin maal eedarree qawween keessan bishaan bayaa? Maka faannoon kun akka uummata boojii maal eeda? Yaa haa ta'u qawween keenya bishaan hin baasu. Qawween keenya uummata diina Oromoos inuma ajjeesa. Garuu taateen amma taaru kuni bakka nuti jirrutti ta'aa hin jiru. Dawoo fi da'eeffannaa godhateetu bakka nuti hin jirretti kan inni ta'aa jiru. Osoo bakka nuti jirrutti ta'ee kan amma ni jiru yaa'u shawaabaa jala Harargee fi shawaabaa gidduu kan Amaaree qabattee turte kan buqqisnee qorkee lafa jedhamu tokko jechuudha bakka nuti amma jiraataa jirru. Uummatuma Amaaraa kan isheen dhuftee qubatte jaruma achirraa buqqisneetu kan laficha qabannee uummanni Oromoo karaa kana deemu argaa laficha irraa qabanneetu kan itti jiru. Garuu biyyi kan Oromoon itti qalame immoo eessatti qalame Aanaa Darraatti jechuudha Salaalee keessa. Garba gurraachi anuu garba gurraachi halkan tokko bulee ture gaaf biyya kana dhufu. Garbi gurraachi kuyyuudha. Kuyyuu gara Salaalee hin gaddabartee abootee fi wantinaa gidduudha. Kan inni uummanni itti qalame Darraadha jechuudha. Gara abooteen achiin gaddabartee jechuudha daangaa Amaaraarra. Haa ta'u garuu taatee kun waraanni Oromiyaa keessa hin jiru gaafa akkasitti qalamu uummanni Oromoo yeroo hundaa uummanni Oromoo kun gaafii baay'ee dhiyeessa beektaa. Oromiyaa keessa waraanni hin jira. Haa jiraatu iyyuu garuu lafa uummanni Oromoo itti qalamu kana amma ammaatti anuyyuu hin geenye jechuudha. Ga'uudhaaf garuu gara fuulduraatti abdiin qaba kaayyoon qaba achi ga'uudhaafis. Gumaa ilma Oromoo basumaan baasoo durii seenaan dubbise malee. Uummata Oromooti qalamee harma muraa harka muraasa jedhanii seenaarraan dubbise malee hin argine. Garuu amma ija kiyyaan hin arge. Kun garuu natti dhaga'amuu dhiise miti. Akka Oromoo tokkotti natti dhaga'amee yeroo Oromoon qalamu ciibsamee Oromoon qalame jechuun baay'ee tokko sammuu kiyya sheemii na qabsiisee Oromummaa kiyya na jibbisiisuuf deemi jechuudha. Garuu gumaa kana immoo eenyutu kanfalaa anuma mataa kanaa fi uummata Oromoo hidhatee jiru of harkaa qabutu kanfalaa jechuudha. Kana kafaluudhaaf immoo qophiin godhamaa jira moo taa'aa jirtu jedhee uummanni Oromoo gaaffii nurraa qaba jechuudha. Dhugaadha dubbachuuf taanaan miidiyaa kana irratti bayanii uummatuma Oromoo kanaaf jechanii waan hin jedhu qabu. Amman gumaa sana kanfalee gumaa ilma Oromoo basumaam jedhamee qalamu yeroo keenya keessatti yeroo Oromoon bulu. Maal ta'e?
Halo? Nama doktor silkiin irra dawwalame. Taphisi biraa viidiyoo dhageeffatu cufi jedhiin kaa. Cufi biro. Kaza kanaafi Oromoon Oromoo irratti dhukaasuu dhaga'uu irratti Hacaaluun. Du'ee dachee dabalamuu. Akkuma dhageessan waraana mootummaa Raayis gaafateera. Miimii immoo kan adda bilisummaa Oromoo Raayis hamma ta'e gaafateera. Miimii waliin dhaggeeffannu. Waraana keessaa dhufurra yookiin isin keessaa dhaqurra isinii fi waraannummaan kunuu mootummaan kunuuyyuu isinillee kunoo uummataaf qabsooftanii mootummallee ani Oromoo bulchaa jedhaa jira ka Oromootti jedhaa jira ormillee baalaa gizeenuun jedhaa jira achi keessaa waamurra maaltu tokkoomuu isin dhooga yoo tokkummaa araaramanii gara araaratti yoo deemame hawwiin uummataa hawaasa bal'aa reeparsantiin guddaan jechuudha isin walitti isin araaramtanii akka diina kana irraa dhoowwitaniin maaltu walitti isin araaramu isin dhoowwu. Yaa gaafii bareeda waan kana akkuma isin beektan sooshaal miidiyaa kanarratti anaa ol fayyadamtan jedhee yaada. Nuti waa'ee keessaa malee waa'ee sooshaal miidiyaa kana hedduullee hin beeknu. Dhugaan jirtu waraanichi kun kaleellee nagan barbaada nagan din hadhallee naga barbaada borullee naga barbaada saba kanaaf qabsaa'e sabni kun akka miidhamu hin barbaadu dhugaan takkatti hin jiru. Fakkeenya tokko sii kaasuu barbaada yoo neetworkiin keenya kaasuu baate Gujii keessatti bakka ani jirutti naannoon manni Gujii as keessa kan jiru jiraate ol ba'ee ragaa qabatamaa akka itti kennu barbaada. Mana 61tu gubate naannoo Gujii bahaa keessatti waan kanaafi ummata Oromoo kana abaa wobotu deebisee deeggarsa ummata kanaatiif dhaabate kana osin jedhu gaafa argitee yeroo lammaffaadhaaf mariin Taanzaaniyaa irratti godhamu Zaanzibaarii fi Daarussalaam irratti gaafa mariin kun godhamu odoo argitee waraanichi kun kan nagan barbaanne ta'e abaa woboon udu kan nagan barbaanne taate galaana kana qaxxaamuree gaara kana qaxxaamuree qilleensa addunyaa kanaan marfamte waraana kanaan marfamte kana qaxxaamuree bakka sanii dhaqqabu ture. Yakka kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo illee itti gaafatamuu hin qabu mootummaa itti gaafatamaadha. Waraanni mootummaa jala jirus. Amma rakkinni isaa waraana jidduu keessan lamaan itti uumamaaru waraana mootummaatiif waraana adda bilisummaa Oromoo gidduutti kan uumamaaru waliigaltee dhabuudhaan jechaadha. Uummata miidhamaa jira. Yeroo baay'ees araaramuudhaaf jedhamee yeroo baay'ee mariin godhamee ture. Garuu hin danda'amne. Rabbi ka araara nuuf habuusu nu amma jiru isiniif dhiyeessina. Egaa viidiyoon irraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Wanni biraa yoo jiraate isinii qabadheen dhufa amma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Orooshaw